Kabindura qopheessaa warra waan kana qopheessee lakkuu miidiyaa fi TV Hamilton ulfaadhaa galatoomaa qofa utuu hin taane Adaamaarraa gara Finfinneetti baatiyaarraa wal baallamna isiniin jenna. Maaliif jennaani teekstiin qofittiin Finfinnee maan nu toriidhaan binnee boo nu ittiin Finfinnee nu ittiin dhumne kana gaafini Finfinnee isa jedhamu kana handhuura sii keessatti akka hojjetamu kabajaadhaan hunda keessan affeerra kan jalqabaati. توبنا أمتا نبي رحمتا أوتون دنكر من بلبل توبتا لكن هدا كوتين ديات فكاتا سانغ بابت يدول لتاكاتا فسان دنت والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله يستغفر الله العظيم لله أستاذ كامل شمسو غلطومي واهي أرتي تكو أكنت تكو وي هدت وجتي ديمي قربا ولا لو برسي أكن وجتي أما دبي لما هندا لما جلاب الليسي ديما باركولا سجل سديت ميشان نمشي توكو عرفا من هداتي به من هداتي بهن أمو من هداتي في قاد إمامي جلاب قد إما قال دبر برهان لك Kabindura qopheessaa warra waan kana qopheessee lakkuu miidiyaa fi TV Hamilton ulfaadhaa galatoomaa qofa utuu hin taane Adaamaarraa gara Finfinneetti baatiyaarraa wal baallamna isiniin jenna. Maaliif jennaani teekstiin qofittiin Finfinnee maan nu toriidhaan binnee boo nu ittiin Finfinnee nu ittiin dhumne kana gaafini Finfinnee isa jedhamu kana handhuura sii keessatti akka hojjetamu kabajaadhaan hunda keessan affeerra kan jalqabaati. توبنا أمتا نبي رحمتا أوتون دنكر من بلبل توبتا لكن هدا كوتين ديات فكاتا سانغ بابت يدول لتاكاتا فسان دنت والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله يستغفر الله العظيم لله أستاذ كامل شمسو غلطومي واهي أرتي تكو أكنت تكو وي هدت وجتي ديمي قربا ولا لو برسي أكن وجتي أما دبي لما هندا لما جلاب الليسي ديما باركولا سجل سديت ميشان نمشي توكو عرفا من هداتي به من هداتي بهن أمو من هداتي في قاد إمامي جلاب قد إما قال دبر برهان لك دبر برهان لك باتي جا وهين وقد إما لب جنان جرى جرى مكيسر وقد تابر جرى جرى مكيسر وقد لي سديتمي جها سديتمي شن وقد لكن باتي شن تاي قريساس جرس دبي أمو غرفين في النت قد دبي جنان نمشي توكو من إذا كسنا وجين توري هك أرتين اتهم نكابو مشايخ كينيا يموفن بيكو دكتور جرانغال توما غاف توكو وغا كوداوه هيدورا ولا لي بريسا ولا لو باكستاني توكو إرغا سانت كنني أمي ونا إندغن إرغا ولا لو نمشي باكستاني غا إيغوماتا إسابي يتيسنا كيست وان إني هجته دين كساني تلوا مني غولا كيست ga'ee warra walaloo waan laftuun sirran jirtu jedhanii amaanatti kennanii ammallee harkumaan qabaa ulfaadhaa galatoomaa rabbi umrii keessan dheeressuun jedha waggaa 17-16 akkanan taanatti fakkaata jara keenya waan jedhee barreesse namichi maarraayyaa galtee raftee naan jedhe mana hidhaa keessaan bayyan jennaan maalii jennaan walaloo tokko barreessee walaleessee wallise ayyaana kobbadee hiree koo jallatee seeraan na dagate seenaan na lagate iyyannaan koo kana meenaa dhaggeeffadhaa sa biyyi kun anaa gayyaadha moo haadha deebisaan eeggadhaa jedhe manni kan koo kana jedhee hin himadhu banadhee ol galee yaaratti hin baafadhu hireen koo tumamuu saamamuu hidhamuu akkas ta'e na feena simadhaa namuu eessaan galee rafamu lamoon eessaan galee rafa waan artiin nama keessatti hin uumne wanni artiin namatti hin hojjanne wanni artiin moo yeroo tokkicha mataan namaa yeroo tokkicha qabate akka nama godhu rabbuuma beeka khulaasa haasaarraa keessaan hamma eegireetti raayyaa manzuumarra eeginaa khulaasa haasaarraa keessaa ibsaan maal isiniin jedhee asirraa bu'ee eessaa jalqabna ree waan inni jedhee inni nama gurguddaa nutti hime namoota hamma kana hin jedhamne namoota waggaa umurii waggaa 6 keessa waggaa jara keenya ibnu Mas'uud waggaa meeqa jiraate ergamaa rabbiitii wajjin achumarraa jalqabne iyyuu haasa'uu dandeenya haasaa ibsaattan dhufe waan ta'eef an khulaasaa haasaan isinii himee bu'a malee raayyaa qofa hin eeginaa jechuudhaafan maal irraa hubattee yoonaan jettanii eessaa jalqabdalee
an bakkee irraa jalqabamu kanan hunda keenya dhaamu dargaggeessi keenya abboomaaf of qopheessi intalli keenya haadha manaatii of qopheessite haadha manaatiif miti ilmoof haadha ta'uudhaaf yoo of qopheessite qofitti egeree keenya bakka geenyu geenya yoo dhiirri hadhaa ilmoodhaaf abbaa ta'uudhaaf qopheesse intalli keenya wanni siin dhiiraaf haadha manaa hin taaneef hin jiru bakka sanatti kufna waan ta'eef bakki kun dhiirti haadha tolte kaleessa jara keenya warra inni lakkaa'aa ture ibsaan lakkaa'e hunda isaa irra caalaa haadha guddise wallaahi wabillahi abbaan qabdu yataamaadha maarree nu ilmaan bafachuudhaaf handuun qabaaree eega akkana ta'e kanaafuu mana keessatti haati qophaa'uun dirqamaa kana isinii dhaame lammaffaa eessarraa jalqabeetanii ilmi haadhaaf ilma gaarii ta'uu gaafa jalqabe hintala namaatiif abbaa manaa gaariidha kana shakkina hintalli tokko abbaa siitiif haadha isiitii gaafa gaarii taate wallaahi wabillaahi watallaahi dhiiraaf haadha manaa gaarii ta'uu shakkiinuma tokko hin qabu asirratti jirti dubbiin maal akkas ta'uun keenya maal dhale jennaan ummata walumatti yeruma kanas isa salafiyyaas isa sanafiyyaas isa hanafiyyaas isa hanbaliyyaas walitti dhufe hundi keessanuu kaafira jedhu dhufe walumatti qaban hundi keessanuu maali ulaagaan kee akkan jedhu jechuu diddee malee akka biraan qabu akkan ta'e ta'uu diddee malee immoo akka jedhu tokko hin qabu maarree akka isaa jennaare nuu akka jennu qabna televizyiiniin tokko yeroo bitame dudduubbeessaa waraqata jira fuudhaa dubbisaa afaan chaayinaatiin afaan biyyattii galuun afaan faranjeeffaatiin afaan hundumaanuu jira tiiviin tokko yookaanis namni elektirooniksii tokko yeroo bitame waraqata dudduubbeedhaa qaba waraqanni sun maqaan isaa maanuwaal jedhama maanuwaali sana yeroo isin dubbiftanii yoo kana goote kanaan gubata tiiviin kun yoo kana taate kanaan akkana ta'a yoo kana ta'a jedheeti maanuwaalii qaba jaran maanuwaalii televizyiinii sanaa lees yeroo barreesse dudduubbee kaa'ima abbaa televizyiinicha tolchee bar akkasii akkasii miti isiniin gallee haasaan jedhaa jiru kun jara dudduubbaa isinii galee haasaan kun yoo waraqaticha sanaa yoo leestiroo yookaan qotee bulaan inni akka kooti barreessa ta'e televizyiiniin gubatee iyyuu tuun dhufinu rabbii nama khalqeetu quraana nurkaa qaba quraanni maanuwaaliidha quraana achi keessatti of ilaalla waan itti gubannuuf waan itti hubannuuf waan itti tolluuf waan itti lolluuf hundasaa maanuwaaliin uumaa addunyaa kanaa quraana rabbii harkaa qabna kanaaf akka inni jedhes jechuun dandeenyu akka jennu qabna waan ta'eef jara keenya egeree barnootaatii fi ilmaan qopheeffachuu hadha jalqabna eega jenne egaa waa hedduu dubbattee waa'een teeknooloojii nama faayawaana qorannaa baayoloojii ani baayoloojiitti sana asumaaf achiin isin jedhe malee biyyi gariin jedhu ofii kootiif iyyuu yuunivarsiitii eebbisiisuu ol baheen gaaf tokko keemistirii jedhanii dhoqqeena lallaayisisu baayoloojii jedhanii raammoona funaansisu istiriidha jedhanii du'aana lakkoofsisu ani maaliin godharee tabbaan kan koo gabaree sabbaa koon naqaree jedhee madrasee jara keenya anuma wanti kana asirratti dhiyeessee ulamoota irratti eega walleen dhowwame geerarsi maa dhowwame kan islaamaati geerarsi kan islaamaati bara harkaan arguta al tokko harka wanta hin jedheef immoo amileedhaaf himi malee isiin badde kun nu geerarsa jaahiliyyaatti jira waan gara islaamaatiin balfame waan gara islaamaatiin balfame kan jaahiliyyaan qabdu waan gara jaahiliyyaatiin gaarii ta'e islaamni balfu qofa addanuu fuudhaa malee hunda isaa kana jecha tokkotti isinii deebisuu deema maal inni waan kana hunda akka ustaaz kaamil jedhe qofa osoo hin taane kan hojjetu majliisatu ila far'ii tokkitti godhee bu'ee miti ani immoo abbaanumti waan kana majliisan jedha animmoo maaliif jennaan yeroo darbe heeraan isinii murtaa'eera heeraan murtaa'ee paarlaamaan qindeessee murteessee qaama biyyaati malee ummata Itoophiyaa keessa jirtu miti isiniin jedhee deeme maal jettan kanaan ummata Itoophiyaa keessa jiraatu osoo hin taane amantii ummanni Itoophiyaa itti amanuu jedhee lafa kaa'e akkana moo kana miti kanammoo eenyunni iskoolaarii barbaadanii nama asii biyya alaatti erguun biyya naannoo islaamni jiru wajjin walitti hidhannee alaaqaa kana hojjechuun heera silaa waan sana keessatti hundaa'ee jiru itti fayyadamanii addunyaa kanarraa galuuni addunyaa kanarraa namni boriif qophaa'u silas waa hundaan qophaa'a jara keenya اقرأ باسم ربك مكا ربي جبا أديني دوما إسلام بكم سانجل كبا أمنتي بكم سانجل دابت جبا دين كلام خالق فرقا كبا نمني سين ميسوتك ربي كبا
حديث رسولا كان سند جبا أمنتين إسلام عيفا نامل كبا أكمت كرا نامل باس كبا أبانا قدت في علم جرا قبهن رسول تجاري دمي سانجبا كل جي جالو مسجد كبا تكان أفني قبهن أجينا قدما نتمنى لقاك بالسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.